inni indogongoru tasuma warra isatti amane warra yaada isaa fudhateef waan hundumaa yeroo isaatti deebisa. Kanaafidha ergaa warra Filiiphoositti Phaawulos gaafa barreessu yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa, ammas irra deebi'ee nan jedha gammadaa jedha boqonnaa 4:4 irraa. Kana jechuun jireenya ilma namaa keessatti yookaan immoo dhala namaa keessatti rakkoo wayii akka jiru waan beekuuf wanti lafa kanarratti argamu hundumtu akka gammachuu namaa hin kennine waan beekuufi gammachuusaa ilmi namaa eenyuuf akka ibsuu qabu, yeroo hundumaa eenyufaan akka gammaduu qabu, yeroo hundumaa eenyutti akka gammaduu qabu kanaaf kaa'e jechuudha. Lakkoofsa 5 irraa akkana jedha, gaarummaan keessan nama hundumaa biratti haa beekamu, gooftaan dhiyoodha, dhiyootti ni dhufa jedheetu. Lakkoofsa 6 irraa immoo waan hundumaatti kadhataa fi himataan galata wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoo hin qabaatinaa. Lakkoofsa 7 irraa immoo nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan hin eega jedha. Argitanii lafa kanarratti wanta nu gammachiisu danuun jiraachuu danda'a. Garuu isaan kana hin keenye jechuudha. Nama biratti, nama hundumaa biratti iyyuu gaarummaa qabaadhaa, gaarummaan keessan haa mul'atu jedheetu. Haa ta'u malee yeroo hundumaa isatti gammadaa otoo hin taane gooftaatti gammadaa. Inni deebi'ee dhufaa, dhiyoottis ni dhufa. Warri lafa kanarratti nu gammachiisan yookaan immoo itti gammannu deemanii deebuu dhiisuu danda'u. Argitanis firoottan koo. Gadi bu'ee immoo lakkoofsa 6tti waan hundumaatti kadhataa fi himata wajjin kadhata fi himataan galata wajjin waan isin barbaachisu akka isarraati fudhannu kamuuf kaa'ee jira jechuudha. Lakkoofsa 7 irraa nagaan Waaqayyoo inni hubannaa nama hundumaa irra caalu karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessan ni eega jedha. Yaadni namootaa yookaan immoo yaadni dachee lafa kanarratti argamu yaada keenya nuuf eeguu yookaan immoo nuuf to'achuu dhiisuu ni malu. Inni kan isaa garuu yaada garaa keenya nuuf to'ata, nuuf eega jechuudha. Kanaaf egaa haala kam keessattiyyuu, bakka kam keessattiyyuu wanti lafa kanarratti argamu hundinuu hanga isaa akka nuuf hin geenye barree yaada garaa keenyaa Kiristoos wajjiniin gammachuun keenya eenyu wajjin akka ta'e maalitti akka gammannu adda baafannee deemuu qabna. Gooftaan ni dhufa. Eebbifamaa.